karaan inni dhufuunis asii kan mucaa qabee gartee ammaan tana asiin dhufu jira ni ilaaltan akka inni dhufe waan isa godhu ta'e qophaawa ammaan tana amma dhufa qophaawa. Kamu cakap, kamu cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota Fayruuzaadha. Baga jiraattan isinin jecha salaamtaan teenya ta'onni irraa kaate biyya hundatti isin haadha qabdu isinin jecha warreen addunyaa guutuurra jirtan kan amantaa musliimaa kan amantaa kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu nageenyi rabbi isinirraa haa jiraatu isinin jecha. Egaa ramaal qabattanii dhuftanii jechuun keessa waan hin oolamne wanni har'a qabannee dhufne nuuf gammachuudha. Isiniif gadda ta'uunis ni mala. Garuu nuti nuuf gammachuudha. Gammachuu guddoodha. Maaliif akka mataa kiyyaatti anamma waan kanatti gammadeetiin jira. Maaliif gammadde jettanis san isintu beekaa akka jettanii koomentii jalaanii na gammachiisuun isaa haalaan naaf gaarii ture. Maaliif adawwii yookaan diina kiyyaa isaanii warra na barbaadee gartee yoo na arkate maal akka na godhan isaanumaaf rabbi beekaa an beekee hin jiru. Garuu dhimma mucaa aammeedha. Dhimma aammeedha maaltu ilaallatee aammee qabatanii aammee hidhatanii hanqa danda'an irra sirbanii mucaa sanirra humaallee hin taane alhamdulillah alfi marra gisee kuma takka alhamdulillah jenne. Kanaaf humaan goone humaa si godhanii ennaa illee viidiyoo dabarte keessatti agartanii jirtanii humaan taane amma immoo eega mucaan bahee isaanillee waliin agarre turre eega mucaan bahee fi as jidduutti kunoo amma wal agarre naaf inni amma alaa galuu dhufuu isaati dhufnaan illee kallattumaan na bira dhufee yeroo dhufellee wanni inni dhufeen waan gammachuu waan jaalalaati yaani waan naaf ta'u jechuudha isiniif ta'uu baatus an naaf ta'a maaliif naaf ta'a diina kiyya hagartee kalee mucaa narraa daddarbisan kayoo kaa itti wal yaamee bakka wal garsiisee narraa qabsiisan san narraa mataa gaccabsee yookaan dawwii narraa cabsee an akkasitti ilaala. Mucaa san gartee Hamzee Uwud jedhamu isinis ni beektanii nutis ni beekna. Kanaaf Hamzee san kallattiidhaan mana isaa jala hordofee ijoollee isa beektu wajjin manni isaa kana ta'uudhaan dalagaan isaa bakki dalagaa isaatis tana ta'uudhaan adda baafatee za'aa inni dalagaa irraa galu wajjin yeroo inni dalagaa irraa galu wajjin qoratee akkasitti ijoollee qaama isaan hin beeyneen akkasitti mucaa san yaani akka isaan mucaan irraa godhasan caalchisee naaf fakkeessee naaf deebisee jazaa gartee kalee mucaan irraa daddarbaniin san inni naa deebisee hanga garaan oo garaa kiyyana qabbaneessee alhamdulillah gammachuudha annaaf gammachuudha isiniif yoo gammachuu ta'uu baattes annaaf gammachuudha hangas inni naa godhee gartee akkasitti naa dhimmamee deemee na cinaa dhaabbachuun san annaaf gammachuu guddaan hangana jenneen na dhagaame. Alhamdulillah mucaalleen akkuma viidiyoo dabarte keessan laaltan haboo magaalaa tana keessan taa'u je'eeti bakka biraa deemee baadiyyaa dalagatu kutee ganama kana deemee jira. Akkasii gaa dalagaa san dhiisi malee magaaluma tana keessaa maal gootaa baataa dalagaa tana dhiisillee je'anii na didee deemee jira hin fedhuu bakkuma jarattiin tun gartee itti na barbaaddu yookaan ammaa guddittiin jalaa ba'e mucaa raffiseetiin isaa rafee gartee qulfii firraa banee taanis banee akkasitti laawuu banaatti dhiisee kutee jaa. Kanaaf dhageessanii jirtanii sanillee alhamdulillah jee hogguu inni dhufe sanillee dalleedha. Arrammoo gammachuu tabiraatiin naa dhufe inni aariitiyyaan naan kutee dhiifama salaamtaa isin haa gaafatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota Fayruuzaatu hundi keessanuu salaamtaan teenya tokkonne irraa kaate lagaa fi gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtanitti isin haa qabdu isin jechaadha. Gartee Hamzee Uwud anis eegaan deemee arraan tana guyyaa lama viidiyoo illee hin daleene arraan galee jechuudha. Akkam baheen mucaa chirraa badee akka inni galee Fayruuzaan bilbilaan naaf himtee turte. Sanirraanis gartee
isaanummaan kunuu waan isaan barbaadan hin beeku jechuudhaaf hedduu takka aariin adda gahamte achirraa anis deemee ijoollee saayibbaniitii jira sanii wajjin dhahinee isaa bakka inni dalaguu fi bakka inni galuu eega barre booda hulaarratti eeyineeti kan isa yeroo san tumamee jira inni garuu isa san caalaa garteemi hedduu takka harkachuu hin dadhabe malee onni itti na bilbilaa jirti yookaan itti aaraadhaa jiru killee tuubidha. Killee garuu jazaa isaaniin kafalaa fi inshaallah bakka takka waliin jirra akkuma kanaati yeroo duraatiif isallee mana isaan beeku hamzeedha. Killee niin kafalaaf jazaa isaati. Achumaanuu garteemi hordoftootaa fi daawwattoota keenya yaada qabdan koomentii jalaan nu barreessaadha. Jarri ammoo mucaan kun yeroo sanitti mucaa san geessee qabsiise killeedha. Killeen dhimma irraa qabu hin qabu. Duraanillee wajjin turanii wajjin hojjechuu turan deemtee isiinis innis hojii isaa uffachuudha malee dhimma namaa keessaa maal qaba. Abbaan dhimmaatu idilee isaanii kana godhaan jiru. Tumsagaa isaan tumsagaa dibbeedha waan fi dhibbaa yeroo sanitti waan inni mucaa sanii jechuu ture Kaaliddoon yuutuuba isaa irratti chaanaala isaa jalatti waan jee mucaa san gaafatu hundee seenaadha dhiibama inni waan jee gaafachuu ture jara kana anaa sirraa dhorku jira silaa lubbuu si baasanii silaa si ajjeesanii ilmi namaa kun jeedalloo yookaanuu wanta kuruphoo gaara keessaa hin taane ilma namaati innis nama ta'ee uumame ilma namaa kana si ajjeesanii maare doorsisa ajaa'ibaa tokko irratti ofu turan. Dilas nama doorsisuun aadaa Oromoo keessallee hin jirtu. Ilma dhiiraa keessattuu. Jirtu safuudha ilma dhiiraati namni akkas isaan godhan suni ijoollummaadha malee ni guddata bakka isaanis caalaa dabruu danda'a. Garuu fedhu nama guddaa haa ta'u fedhu ijoollee haa ta'u ilma dhiiraa isaa dhiiraa jechuu akka dhalaatti yeroo san gaafii hin taane gaafachuu turanii anaatu sirraa dhorku jira malee silaani duutaa. Sabni inni irratti du'u malee nama ajjeefne fakkeenyaaf badii takka waan takka illee godheen qabu hin hanne hin sharmuunne jaartii namaa irratti hin qabne sababa feeyuzaatu haboote ta'a jechuudha malee. Sibira jirti as baasee jechuudha. Mucaallee maashaallah haa galatoomuu bakkaan hin jiruu fi bakkaan hin dhaqee kana hundaa'u hin himne. Maashaallah mucaan nama ayilii qabu isaanirraa ayilii qaba. Isaan gurguree biraa ba'ee silaa bitamanii isaan gurguree raffisee biraa ba'ee atilleen kennaatu galatoomii akkuma isinilleen agartanitti viidiyoo cinaa kennaatu birratti marree turre kennaatu bachiin gasseentanii viidiyoo isaa ilaaltanii waan gartee nuti dubbannellee dhaggeeffattanii yaadarra kannachuu dandeessanii. Kanaaf arraan tanaa kunoo akkanaan dhufnee haala gammachuutiin fuula keessan dura taa'aa jirra. Anarraa gammachuu tana rabbumaan na beeksisee akka mataa kiyyaatti gaanaa gammachuudha jeetii yaada. Arra tolfadhee taa'ee gammachuu tana du'aayii godhee buna dhaabbadhee dhugaa gartee alhamdulillah mucaan bahuudhaan jeetiin gammachuu tana taa'u jira. Ammoo irratti fidee gammachuu irra caalaa naa dabale maaliif hangas naa daddarbuun naaf gammachuudha. Takilleedha ammoo killeen tokko isaa kan mucaa daddarbee ol bahee irra fiigellee sissirbee dhadheelleeni kanaaf sirba gartee ol baatee mucaarra sirbite san harkatti ol fuudhuu dhiisii gartee tolfutee kadhooyte san waan inni inshaallah waan sii deebuun kana san isiin jennu waan sii deebuun jazaan arkuuf jiraatta kannaatuuf haa galatoomuu arrallee borullee sicinaan dhaabbadhaa kanaa mitii waan kana caalullee hallayyaa buutaatu waliin buunaa. Takkan sodaatin anaas bira jira rabbi wajjini inshaallah wajjin jirra. Olkaan waliin olkaana gatteenya waliin gatteenya hamtu toltu waliin hammalannaa waan dhufaa jiru anaas sicinaa jira inshaallah waan takka rabbiin nutti hin fiduu ji'ee na abdachiisee anilleen onnee na godhe onneen gartee inni na godhe san anuu isaanitti gartee hangamee takka isaanitti dhaadadhee. Kuno isaan na cinaa dhaabbatee kana hundaa'u naan jechaa jira namni biraa kana cinaa dhaabbatee homaas hin godhanii naan jeen jiru isa amma takkaffaa irratti hojiidhaan irra geetin jira wartee waan inni naan jeenaas cinaa jira naan jeessan hojiidhaan irra geetin jira takkaffaa irra geetin jira hamzee wuudii
hamzeen itti xiqqaattee ammallee hangi sun ni hungee fi sila ziyaadaa qeera godhuufi qabda hanga gartee inni dhabamee nu du'eemoo ni jira ja'anii gartee gandi iyyaafatu takkatti sila akkas naa goota ture hangas naa daddarbitanii gartee naa dhodhooytanii haay naa gootanii oriyatanii biraa deemtan fiidiyoo sanillee asirra isinii keenya arkeetiin fiidiyoon garuu halkanii bakkattooni guyyaa ganamni waan hin mijaa'iniif isaanillee yeroo inni galu galgala ganama sa'a lama bee galgala sa'a lama gala janii galgala yeroo sa'a lamaa san dhaabbatanii gizeen isa qabatanii lafti dukkana tana namni hedduu dilasii miti isaanillee bakki jiranis biyya namaati kallattuma mana isaa irratti harkattan natti fakkaatami kallattii mana isaa irratti bakka inni galuun irratti haala bareedaadhaan isaanitti dhaadachuun isinitti qaattee yoo fiidiyoo tana kan inni na arku taate ni arkaan jeetii yaada inshaallah sitti qaattee ganaadha teessan ganaadha takhilleetii fi tee ganaadha waan arafeen nan godhin isin na godhaa jirtanii waan gartee kanatti na barbaaddaniif isintu dhimma narraa qabaa wallee an jaartii teessaniin ture natti fakkaataa hoggoo akkanaa kana obboleeyyan kiyya waan narraa barbaaddan san gartee walif bobbaanaa eega walif bobba'uu taate teessan ganaadhaa nuti miidhamoo yookaan miidhame yoo tees yoon an balleesses kaniin itti balleesse arafaati malee arafeedha malee isinii miti waan isin na barbaaddanii gartee mucaasan hunda daa'ima san hunda qabdaniif tan mucaasanii takka biraa osoo hin taane tan mucaasanii isinirraa bahuudhaaf tokkoo keessanitti hundee seenaatiin qilleedhaan hamzee silaa hanga tokko naaf garsiisanii jiranii ta hamzee jara lameen hafellee arkuuf jiraattan an rafeetuun bulu gaccisee rafu hangaan gartee waan na keessa jiruu fi waaniin gartee yaade hunda if keessaa baasee maallaqa kanaan yattaatus kanaan taphadhee isin garsiisutti bobbaa gala isin kutee akkami bobbaanee galla hanga isin jettanii yaaddoon tan takkatti hangaan yaada keessan gartee yaada isin galchee bobbaa gala isin kututti inuma gaccisee hin rafu'an abadan tana jala muraa xilleellee isin jalaa lafnuu isin jalaa lafnu ganaallee isin jalaa lafnu borullee teessan harkachuuf teessan killeelleen akkuma gartee mucaara utaalchisanitti utaalloo miti teefaan arkuuf jiraattaati teefaan arkuuf jiraatta kanaaf anamma abdii garabbiiti abdii isaatiin akkana xullub jee gartee wanta jaa garuu ka'ayliidhaan heeraaf seeraan gartee seerrilleen akka naman qabnetti gartee namni eeggatee shiftaa jira magaalaa tana keessa shiftaa yoo xiqqoo kanatti jettee maallaqa harkuma lafa jiraatiin xiqqoo kanatti jettee akkaatiin duuni akka hin jiraanne yookaan immoo sumaa'uu dhabamsiisanii akka haati manaatii fi gartee ilmaan kee hundi u'uu janitti yookaan warri keessan kas dhalleen u'uu janitti kana hundaa'u nama naqu mana dachii jalaa bakka ati hin garre ija jedhanii bakka sana naqanii jira garuu san hunda isin hin godhu ammoo dhiiraa deebisaa fi waan hanga mucaa dhodhooyte garuu killee atilleen harkatuuf jiraattaa. Gochaa isaaniitti yaadan barnoota tokkollee hin goones. Hin goone silaa akka isaanii sanii yaannee xiqqeessinee yaannee ta isaanii tanaa miti ta isaanii tanaa miti akka isaaniitti yaanne garuu namooma beeyneeti kan beekadhu waan kana godhe amma abbaa biyyaa araba osoo hin taane ijoolluma saahibbaniiti wajjin malee nama bakka informeeshina bakka inni dalaguus nu himaniitti akkasitti dhahinee waan san goone malee abbaa biyyaatiin miti. Osoo abbaa biyyaa taate isaan ni dhabamsiisanii beekadhu ammoo warra dhabamsiisu jira mootummaa hattuudha jira fakkeenyaaf as kana hattuudha jira xiqqishoo yoo maallaqa argate isaanuma kanaa achi buute isaanii dhabamsiisu jira maaliif guddifattoota isaan kun. Keessattuu biyya Yaman sanaa tana keessatti warri biyya bulchaa jiru waan xiqqoo takka sirra dhageenyaan warri biyya tana bulchaa jiru waan xiqqoo takka sirra dhageenyaan waan akkanaati jira akkam naagootaa jennaan wooma xiqqishoon kana anguma waan isaan jimaadhaan qaban waan isaan sharaabaan bitatan akkanatti jeetta masluufa guyyaa tokkooti akkanatti jeetta
ni du'ee fi ni jira haabee nama sanii lafee nama saniitu bakka inni jiru hin beektu. Kanaaf osoo gartee abbaa biyya tanaatiin wanni kun isin irra dalagamee arraan tanaa nutillee maqaan nu bada gurra keenya gurgurree gartee wanta hin jennu amma Oromoo irratti akkana dalagee waan jennee gartee maqaa balleessinuuf takka illee hin qabnu ammoo kana sii kanne kanuma kannetaaf. Beekamaadha. Kana sii kanuma kannetaaf. Amma ijoolluma Oromootiin gartee kana kanneef malee inni yoo akkas godhuu feenellee an mataan kiyya osoo inni na bira hin jiraanne an mataan kiyya waan sanniin dalaga. Garuu egaa. Amma sanirra isinis waan itti hirtan san firraa dhaabaa jiran yookiin ta'an rakkoo biraatu uumama hordoftootaa fi kabajamtoota beekadhu barbaada isaanii ana yookiin fayyaduu isaan osoo hin tahin kan barbaadaa jiru isaanii. Isaan turu barbaadaa jira. Isiin turis mirga uumamaa qabdi. Nama tokko jaalatanii jibbuu jira. Deemte jalaa kalaasan jalaa baate. Eega jalaa baate immoo isaan dhiibbaa yookaan humnaa kan qabaataniiti namarra dhiira ta'aniiti nama barbaadaniin. Kana isinis asumaan naa hubaddaadha. Asumaanuu hordoftoota chaayinaala Feeruzaa Tuub akkuma beekamu duraanuu ni beektanii. Achumaanuu chaayinaala kiyya kennaa Tuub waan jaa jala gaseentanii viidiyoo nuti maxxansaa jirru hordofuu dandeessanii ammoota isaanii takilleedhaa inshaallah waliin dhufnaa fuula duraa akka waliin irra geenye waan irra geenye walumaan arguuf teenya isaan nuti isaan barbaadaa hin jirru takkitti tan hubachuu qabdan kabajamtootaa fi daawwattoota nuti isaan barbaadaa hin jirru isaanii kan barbaadaadhaa jiru. Anis sababa gartee Feeruzaa jaalataa jaaniin hedduu takkaan barbaadamu jira. Achumaanuu waan gartee isaan takka yoo isaan illee waan takka kan na godhu taatan akhiinama. Anillee waan takka isaan godhu ta'e isin Oromoon guutuun akkanaaf hubattanii dubbiin tuni deemtee ilaa lubbuu deemuu deemti. Arraan tana as geessee jirti. Taganaa dhuftus rabbumaa beeka arguuf teenya walumaanuu. Isin tun waan Oromoon bal'oon addunyaa tanarra jirtu gana as deebitee gaafa wanni kun deddeebitee jirti lubbuu namaa fidde usuun teenye dubbachuuf teesse waan ta'eef asumaan dhaamsinni isiniif qabu kana isaanillee koomentii jalaan chaayinaala qabanii Hamzeetuuf chaayinaala qabaa killeen chaayinaala qabaa hundee seenaa chaayinaala qabaa achuma jalaan koomentii isaanii jalaan yaadni isaanii san garteemi yaada keessan guutuu itti ibsaddaadha. Gaafa isin deddeebitee ammoo waan dhimma lubbuu seentee booda dubbachuurra waan ammoo waliin jaanii gaariidhaaf inni isin jaa maaliif nutiin kun biyya namaa keessa irraa wanni biyya irraa baaneef dalagannee jijjiiramnee biyya teenya deebi'uudhaaf waan kana gartee guddifnee hanqa isaan takkaa miidhaman takka nuti miidhamnu akka geessu feenee hin jiru nuti maaliif dubbiin dibbatti si afaan qabee dibbaan dibbatti nuti isaan barbaadaa hin jirru. Isaantu nu barbaadee rakkoo tana hundaa'u amma isaantu fide maaliif isaan fidan rakkoo tana mucaa qabuudhaani haana barbaadanillee rakkoo hin qabu an deebisaa yoo isaan na arkatan deebisaa afaan gubbatti hin qaba deebisaan isaaniif irraa deebisuuf afaan irraa hin qaba garuu mucaa qabuu irratti nuti aara nuuf fidan laddaranu mucaa qabuu irratti aara nuuf fidanii kanaaf ammoo dubbiin dhalaan irraa kaate hin qabbanootu jechuun keessanis hin oolamu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hordoftootni kiyyalleen kan isaaniitilleen warri na hordoftanis isaan hordoftanis hedduudha. Kanaaf dhaamsa nasihaa gartee obboleeyyan kiyya dubbiin tun gara malee deemti dhaabbadhaadhaa ja'ani egaa wanni nuun taane isiniifis hin taatu booda nuti Oromoon akkana wal goote ilmaan Oromoo Yemen keessatti akkana wal godheen hin oolamtu dhaabbadhaa ja'ani koomentii jalaan isaanii isinis koomentii teessan ni dhagaanii ni ilaalanii ibsa kannadhaadhaan isiniin ja'a. Kanaaf hanga inshaallah viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan nu turaadhaa nagaan nu jiraadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.